Waggoota lamaan dura daangaa jireenyaa si'ee baay'ee addayaa ture. Uumaan uumama maraa rakkoo uumame furee baguma wal argine taatanii abbaa hiree. Keessummoonni kallattii arfan irraa dhuftanii beektonni abbootii gadaa warri umriin bubbultanii. Ulfoon haawwata siinqee manguddoo qeerroof qarree. Hambaan Wasanee Bashaa, hambaan Obbo Boonsamoo, hambaan Haji Hasanii, hambaan Gaaddisaa Birruu baga jaawwal agarre. Ijoollee waaqoo guutuu gaafa roorroon hammaatte warra kuffisee kufu. Ilmaan jaatanii alii warra tokkummaan dhayee of jalaa cabsu gufuu. Abaaboon Taaddee Birruu horteen hangafa kuushii hundinuu anaa dhufu. Nama gaaddidduun isaa biyya kanaaf gaaddisaa gaafa of biraa dhaban baay'ee nama yaachisa. Jajjabaan biyyeen nyaatte hedduu kumaaf kitila. Hin danda'amuuf malee hayyuun biyyaaf qoricha of biraan dhaban silaa. Dirqama irraan hafne taa'ee eeggata namuu maal gochuu dandeenya ree uumamni hin jijjiiramu. Nama taatee dhalattee jireenya seenaa malee jiraachuun hin ulfaata. Duutullee akka hin duune dhaloota siif jiraatu dhalee kaayuun furmaata. Ameessi bonaan dhalee osoon ilmiin gu'uurra namni jabaan dhalatee seenaa malee du'uurra. Osoo beekan hojjetaa waan uumamni daangessu jiraa kan akka seenaan du'uu nama qaanessu. Hin jiru akka jettan shakkiin qabu sinirraa dachee kanarra nuyyuu sababa seenaa jirra. Osoo seenaan hin jirre eenyutu eenyuun beeka kallattii irra deemnu eenyutu nutti akeeka. Silaa dhama kalee raafame hadhas deebinee raasna. Silaa gootaaf dabeessa akkamiin adda baasna. Eentu nutti mamadda dhaloota akaakayyuu. Silaa maaliin qoranna nama wallaalaaf hayyuu. Kan dhaloota egereef dhalee guduunfee darbe akka jiraatu feenaan. Haga dacheen tun jirtu kan dhaloota barsiisu nuufaa jiraatu seenaan. Namni yoo akkam lubbuun ture sanuu abbaa carraatu waggaa 130. Haga jireenyi jirtu daawwitii xiqqaaf guddaa maaltu seenaan dorgoma. Namni Oromoo qabu seenaan na jalaa badaaf sodaatee garaan hiru. Kan seenaa dhokse malee kan seenaan isa dhokse dachee kanarra hin jiru. Akka seenaan barraa'ee dhalootaaf seenaa ta'u jaallansaa dabalatee Sheek Bakrii Saaphalootu qubee afaan Oromoo bocuun seenaa hojjete. Dr. Hayilee Fidaa fi Baaroo Tumsaa laalanii qubee Sheek Bakriin boce bareedinaan faayanii akka dhaloonni hojii irra oolchuuf kaayani. Hayyuun Wasanee Bashaa itti dabalee faayee qabee dhangaa barreessuun, qorii qorsaa barreessuun, qorii hambaa barreessuun, qorii sammuu barreessuun dhalootaaf dhalee kaaye. Qorii ijaarsi isii mammaaksaan ijaarame, qorii keessaan dhumanne hibboon isii nyaattame, qorii jechoonni dachaa sammuu namaa gabbisu, qorii sorgoo fi sookoon wallaalummaa salphisu. Kan adda baasee kaayu qamalee fi jaldeessa, gingilchaa gargar baasu qeerransaaf waraabessa. Kan gumaan isaa qixa gumaata lafeef dhiigaa, dhalootaaf dhalee kaayee addunyaarraa godaane hambaan leenjisoo diigaa. Namni kabaja qabu yoomiyyuun kabajama. Namni seenaa hojjete akkamiin dagatama. Kamtu dabaaf qajeelaa gingilchee gargar baasee dhalootatu yaadata hojiisaa waliin kaasee. Namni eega dhalate waan namarraa eeggamu galmaan gahuun dirqama. Du'us maqaan hin badu hojiin adda hojjeteen boru seenaan himama. Qilleensaan hin raafamu kaayyoon keenya tokkuma birraa bonaa fi ganna. Nama seenaa hojjete nama lammiif jiraate bara baraan yaadanna. Hojii beekaan hojjeteen maqaan keenya himama. Seenaa abboota keenyaa, seenaa hayyoota keenyaa jiraachisuun dirqama. Namni namummaa qabu dhalootaaf waa gumaachee darbuufi kan dadhabu. Seenaan hojjennu taanaan yoo seenaan jiraachisne jiraachuun gatiin qabu. Yoo nutti kolfe malee ormi seenaa nuun himu nu maalala yoo rafnu. Seenaa dhalootaaf ta'u dhalootatti ceesisuuf ajaja eeguun qabnu. Kan nama ajaa'ibu hojii xiqqoo hojjennee hirriba dheeraa rafna. Dhaamsi isiniif qabu akka Wasanee Bashaa seenaan duune hojjennee du'a mo'achuu qabna. Galatooma. Kamiinuu yoo dhufan kallattii sirna bulchiinsaa ta'uudha. Sadarkaa afaanii ta'uudha kallattii kamiinuu isa boonsuudha jechuudha. Saba kanarraa baanee saba kanaaf wajjin jechuudhaan walleen barreessitoota Oromoo damee kibbaa sagantaa kana dhiyeessanii jirra isiniif jedhaa jiru. Akkasumas jiraattotaa fi
miseensonni waldaa kana waliin taanee ijaarree sadarkaa barbaadamuu fi sadarkaa yoo mul'ate irraa tunurraan haa geenyu yaamicha asumaan dabarsuu barbaada. Sagantaan keenya akkuma itti fufeetti jira. Sagantaan ittaanu sagantaa seenaa jireenyaa barsiisaa fi barreessaa Wasanee Bashaa waldaa barreessitoota Oromoo barreessaa fi boordii waldichaa kan ta'an barreessaa fi barsiisaa Ibrahim Nuraddiinitiin nu dhiyaatu ta'a. Barreessaa fi barsiisaa Ibrahim Nuraddiin gama waltajjii Tamireen Asmayaa. Akka faranjeeti si waaqa. Akka faranjeeti. Nuraddiin Ibrahim jedhu. Akka faranjeeti. Nuraddiin Ibrahim. Seenaa gabaabaa barsiisaa kitaaba isaa barreessaa fi barsiisaa Wasanee Bashaa bara 1946 godina Arsii Asaafna Arsii Bahaa jedhamuun beekamu aanaa Leeksis Qotee Bulaa Ushamoo Qacaatti abbaa isaanii Bashaa Yaadatee fi haadha isaanii Geetee Dibaboo irraa kan dhalatanii fi godinuma sanatti jireenya umurii dheeraa kan jiraatan akkuma maatii barattoota Oromoo baadiyyaa horii keessaa jireenya isaaniitii fi qonna qotaatee otoo jiraataa turaniyyuu bara 1958 abbaa isaanii barataa kutaa shanaffaa ta'anii jireenya akka dabalanii fi amantaa isaanii keessa mana amantaa isaanii kiristaana ta'e akkasumas ortodoksii keessatti immoo karaa mana barnoota yookiin mootii barnoota deebiin dura wanta hedduu akka achi keessatti baratanii fi wantoota baay'ee akka dabarsaa turan seenaan isaanii kaasaa. Tole irra caalmaa mootii jireenya isaanii keessatti beektoonni umurii jireenyaatiin waan garaagaraa gaafa dabarsu maatiin gahee mataa isaanii qaba. Maatiin qabaatu kana keessatti mootii adeemsaa wantoota isaan deeman keessatti amantii dargaggummaa namarraa dhagahamu akkaan deemaadhaan taasisa ijoollummaan seenaa abbaa isaa ta'e dhabullee amantii ijoollummaadhaan hundarraa yoo calaqqisiisu barsiisaa Wasanee Bashaa biras ture amantii dargaggummaadhaan calaqqisa jechuudha jibbii kanatti. Akkaman isaa alamee suuraa amalaa fi fedhii isaa haalaan waan beekaniif iyyuu akkaan jaalatu ni kabajaan illeedhaan ni ulfeessaa. Sababa kanarraa kan ka'e amala ijoollee wantoota garaagaraatiin hedduu suuraa kan ka'e gara mana barnootaa akka deemu bilchaatiin turane. Kanaaf mana bara 1956 mana barumsa sadarkaa tokkoffaa aanaa Leeksis jedhamutti barnoota isaanii afaan Amaaraatiin baratamu yeroo sana. Haa ta'u iyyuu mootiyyuu isaan mana keessatti maatii keessa kan guddatan afaan Oromootiin ta'uyyuu yogguu sanatti mootiyyuu barumsa isaanii sadarkaa tokkoffaa ministeera lammaffaa eegalanii jechuudha yogguu itti jalqabamu. Baruma sana amajjii irraa eegalamee ji'a 5 keessatti kutaa tokkoffaa bahuudhaan gara kutaa lammaffaa irra utaalameeti kutaa sadaffaa kan jalqabaman. Ministeera tokkoffatti akkuma yeroo darbee tokkoffaa bahuudhaan kutaa sadaffaa irraas barataa adda dureedhaan qabxii sanaaf dhaafamu. Simina isaa dinqisiifachuudhaan kutaa tokko sanatti dabarsanu bara 1956 barnoota isaanii kutaa tokkoffaa tokko hanga jahaffaatti baratanii kan xumuran yoo ta'u bara 1960 irratti mootiyyuu mana barumsa Nugus Sillaasee yeroo sana jedhamu kana Maroobee sadarkaa lammaffaa jedhamuun beekamutti barnoota isaanii kutaa torbaffaa 8ffaatti eegalanii xumuran. Yeroo kanas mootiyyuu sadarkaa isaanii baratamee gadi dhiifne sadarkaa kana keessa otoo hin bahin bara 1962 kan dura amatti immoo haalli jirtu adda taamaatiin dhufe. Sababni isaa immoo gaafa barnoota sadarkaa adda addaa fooyyeffataa deemnu dandeettiin barattoota wal cimoo dorgommiin adda addaa ni hammaata. Kanarraa kan ka'e gaafa mana barnoota kutaa 9 yookiin hayaaskuulii jedhama 9 hanga 12tti jiru mana barnoota Asrii Galaadiyoos yookiin yeroo ammaa kana immoo Adaamaa sadarkaa lammaffaa jedhamuun beekamutti gaafa baratan maatii irraa fagaachuun jireenyi lafa teessumni haalonni garaagaraa adda namatti ta'uu irraa kan ka'e baroota hedduu wantoota jiran kana keessatti utuma dabarsanii jiru. Kutaa 10ffaatti galuu sadarkaa keessaa bahuudhaan afuraffaa shanaffaa bahuudhaan bara fulbaana 1969tti kolleejjii barsiisota Harargee irraa barsiisaa afaan Amaaraa yookiin afaanotaa ta'uudhaan yeroo sana eebbifaman. Otoma sadarkaa kanaan jiran yuunivarsiitii Finfinneetti yogguu afaan dipaartimentii jedhamu walitti
Itoophiyaa barsiifama waan ta'eef folkloorii qo'annoo afaanota Itoophiyaa muummee afaan Amaaraatiin sagantaa gannaatiin barachuuf bara 1979 dippiloomaa jalqabaatiin eebbifaman bara 2000 mootii Adaan Kushii barnoota isaaniitti deebi'uudhaan digirii isaanii kan fudhatan yoo ta'u otuma yeroo sana gama sanatti baratan qaroodha jechuudha namni gama barnootaatiif maaliitti guddatu kun dippiloomaa isaanii yuunivarsiitii Yuunitii irraa dippiloomaa lammaffaa kan fudhatan gaafa ta'u digirii isaanii lammaffaa immoo MBA isa amma jennuun kan yuunivarsiitii Addis Ababa ammas Tiyoojaa jedhamuudhaan muummee afaan Oromoo fi ogbarruu bara sana eegala jechuudha. Haa ta'uutii waggoota 34 hojii ogummaa barsiisummaa yeroo garaagaraa barsiisan keessatti saayinsii waliigalaa bakka barnoota waliigalaa saayinsii seenaa barumsa afaan Oromootiif afaan Amaaraa gosoota garaagaraatiin godinaalee akka Arsii, Baalee akkasumas immoo Shawaa Bahaatii fi Shawaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa iddoolee garaagaraatti barsiisuu danda'anii jiran. Akkaataa barnoota tokko gidduu manneen barnootaa fi hojii idilee keessatti akkuma aadaa Oromoo irratti baratamaa ture carraan garaagaraa haala sirnichaatiin haafiiruus argatanii jiru. Kana keessatti mana amala sirreessaa waggoota 3 jireenya Oromoodhaaf gadi jechuun carraa taa'anii hunda guurraa kan ka'e haalota afurtaa jiru kana keessatti dabarsan keessatti abbaa maatii 5 fi jireenya baay'ee keessanii gaafa darban gaa'ela isaanii aadde loomii koobanaanee asirraatiin beeku maatii isaaniitii fi ijoollee gabaa kanarraa argatan amala kanarraa argatan yoo ta'u bara 1971 illee deemsaa furtuutti ijoollee 5 walumaa galatti Firoon, Bobaayyoo, Asgabuu fi ijoollee jedhaman akka qaban gaafa kaasuma gaafa biraatiin immoo ogummaa barsiisummaa isaanii keessatti nama moodela godhatanis qabu. Kunis Dr. Muhammad Rashaad Abdullee isaanis jiran waan ta'eef biyyoon isaanii taasifatu adeemsa furtoota sana keessatti afaan Oromoo gosanii meeshaa barsiisutti gahee mataa isaanii akka qaban keessumaa jiru. Yeroo naannoo Sumaalee Baalee jiran irratti Sumaaleen darasaa gaba sanin galchanii qubee barsiisaatiin turan haala jiru isaanii waan ta'eef Dr. Muhammad Rashaad Abdullee barsiisummaadhaan yeroo Baalee jallu sabiroo jirutti barsiisaalee haala fi wantoota jirtu kanatti qubee afaan Oromoo dandeettii qaban haala barachuudhaaf carraa guddaa isaanii kan warraan kan ka'e seenaa isaan agammaatti irratti illee du'anii garaa garaatan guddoon kan jiru gabatee predikteebilii yeroo baay'ee keemistirii irratti beeknaa gabatee afaan Oromoo afaanota bifa ja'a hojjechuun tokkoffaa afaan Amaaraa waliin qubee afaan Oromoo hojjechuun afaan Ingilizii wajjin hojjechuun afaan Arabaa wajjin hojjechuun afaan Ingilizii Amaaraa wajjinii fi afaan Oromoo qofatti akkasuma afaan Oromoo qofatti afaanota Arabaa Ingilizii afaanota kanneen wajjin illee walitti qabu dikshiinarii tokko akka qopheessanii fi kan akkas dabre diraamaa afaan Amaaraatiin yeroo jalqabaatti barreessanii fi callamaa magaalaa jaayii mul'achu isa jedhan sana haalota afurtaa tuttu keessatti akka qopheessaa turanii fi dhiyeessii nama garaatiin dabarsaa turan seenaan isaanii kitaasa sana qofa illee darbanii haalota yeroo sana keessa jiruutiin afaan Oromootiin alaaqaa birraa qubee isaa baasinaa barraamu yeroo sana boqojjii gadda marattuu jedhamu keessatti haalota ollaa isaanii nagaanaa gada basaasaa dododaa haalota kanneen irratti mul'ata agarsiifamaa akka ture jechuudha akka beekamtoota garaagaraatti ilaaluu akka kaasneef jalqaba mootuyyuu qabee kitaaba jedhamu sadarkaa isaaniitti lakkoofsan kaa'anii yoo barreessan kitaabni qabee jedhamu kunillee seera jalqabaatiif naannoo 32 hanga 40 kan qabu lakkoofsa lamaffaa hanga 6ffaatti kan jiranii fi bara 1986 kitaabilee sana akka barreessanii fi kanarras dabreen kitaabotni biraa kan isaan barreessaa turan baay'ee yookaas keessaa muraasa yoo mudatu Bantuu Haarayaa bara 1999 1360 qabu. Bantuu Haarayaa lamaffaa qabiyyee karaa saaxaa afaan Oromoo Bartuu Jaarraa bara 2001 horii hambaa gorsaa karaa Tulleetti New Absadee qajeelcha afaanotaa fi jaamboo dikshiinarii garaagaraa fi afaanota adda addaatiin wantoota garaagaraa barreessaa akka turanii fi dhaabbilee garaagaraa irraallee ragaa bal'aa yookaan immoo waraqaa sartifikeetota adda addaa kan qaban ta'uu isaanii. Kanneen irraallee Itoophiyaa Institute for Curriculum Development kabraa mootummaan ijaarsi astadaadar akkababii maamara isaan jedhamu irraa barsiisota biyyoolessaa yookaan immoo Itoophiyaa irraallee irraa wantoota garaagaraa akka fudhatan gaafa kaasnu
Otuma kanaan jiranuu goonni seenaa dheeraa qaba malee umrii dheeraa hin qabu. Oromoon jedhamu bara 2010 bitootessa 16 dhibee tasaa isaa mudatee hospitaala magaalaa Adaamaatti tasa isaa mudateen kan boqotan yoo ta'u, jaarreen aanaa fi aanteen isaanii bakka argaman bulchiinsa magaalaa Adaamaatti turtii waggoota 64 booda ganda sanatti bifa ho'aa ta'een kan awwaalaman yoo ta'u, nutis waldaa barreessitoota Oromiyaa damee kibbaa kana yaadachuun hagayya 28 sanbata xiqqaa bara 2014 yaadannoo isaanii magaalaa Shaashamannee ganda duwwaa tokko hoteela Giraandiroo yaadannoo sammuu daqiiqaa tokkoof baasee akka godhamu kabajaan isin gaafatamu.